Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonnii fi dhaggeeffattoonni Yaadeemaan biyya keessaaf biyya alaarraa chaanaalii yuutuubii Yaadeemaan kan hordoftan hundinuu baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Odeeffannoowwan gaggabaabaa sa'a kanaa qabannee dhufnee jirra. Odeeffannoo waliin an Yaadeemaanidha. Odeeffannoowwan gaggabaabaa biyya keessaa sa'atii ammaatti osoo hin darbiin fuula dura namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa isiniin jenna. Odeeffannoowwan nuti gad lakkisnu dafee akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa fuuldura ishee jiru on gochuu hin dagatinaa. Gara odeeffannoo sa'a kanaatti dabarra. Jalqaba irratti barsiisaan qormaata kutaa 12 qoruuf gara Yuunivarsiitii Gondor imale guyyaa kaleessaa humnoota naannoo sana keessa socho'an faannoo jedhamaniin ajjeefamuun dhaga'ame. Odeeffannoo keenya lammataatiin mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa isaa eeggachuu akka qabu namoonni tokko tokko yaada isaanii ibsaa jiru. Gara odeeffannoo keenya isa sadaffaatti gaafa dabarru haala yeroo naannoo Amaaraa keessatti ka'ee jiru ilaalchisee Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmediif kaabineen isaa kumaandi poostiin naannoo sanatti akka labsamu guutummaa guutuutti ragga'uu isaa kunneen odeeffannoowwan sa'a kanaatti. Gara odeeffannoo bal'inaatti dabarraa nu waliin tura. Odeeffannoo jalqabaatiin barsiisaa Taaddasee Abbabaa qormaata qoruuf Yuunivarsiitii Gondor deemee achitti ajjeefamuun isaa dhaga'ame. Barsiisaa Taaddasee Abbabaa jedhama. Dhalataa godina Shawwaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayiti. Yuunivarsiitii Walqixxee irratti barsiisaa kan turan yoo ta'u qormaata kutaa 12ffaa qoruuf naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Gondor deemee guyyaa kaleessaa jechuunis hagayya 3 bara 2023 garee finxaaleeyyii faannoo jedhamaniin akka ajjeefaman dubbataniiru. Barsiisaan kun amala gaarii kan qabaniif dhaloota qaruudhaaf namoota tattaafatan turuu hiriyoonni isaa dubbataniiru. Oduu keenya lammataatiin walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aniin wal qabatee guyyaa har'aa kana manni maree labsii atattamaa naannoo sanarratti akka labsamu sagalee guutuun raggaasuun dhaga'ame. Sochii humnoota mootummaa dhorkuudhaafis dargaggoonni daandiiwwan cufuu isaaniitu gabaafamaa jira. Rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiru kan isaan yaaddesse biyyoonni akka Ameerikaa, Kanaadaa, Yuukireenii fi Yuunaayitid Kingdom akkasuma Awustiraaliyaan lammiileen isaanii gara naannichaa akka hin imalle gorsaa jiru. Yoo duraan achi keessa kan jiraatan ta'es akka of eeggannoo guddaa taasisanis himaniiru. Akkasuma deemuudhaaf warri barbaadanis gorsa akka gaafatan hubachiisaniiru. Odeeffannoo keenya isa xumuraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa isaa sarbame kabachiifachuu akka qabu dubbatame. Daangaan Oromiyaa yeroo garaa garaatti karaa adda addaa qaamolee adda addaan sarbamaa turuun isaa kan yaadatamudha. Keessumaa yeroo ammaa kanatti godina Shawwaa Ba'aa aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamee beekamu humnoonni finxaaleeyyii Amaaraan qabamee yeroo dheeraaf kan ture yoo ta'u hanga yoonaatti tarkaanfiin karaa mootummaa naannoo Oromiyaa fudhatame tokkoyyuu akka hin jirre gabaafame. Haala yeroo ammaa kan naannoo Amaaraa keessatti jiru wal qabatee humnoonni finxaaleeyyii kanneen bakka kana akka dhuunfatanitti lakkaa'uun daandii guddaa baha Itoophiyaa fi Finfinnee wal quunnamsiisu cufuun dhiibbaa mootummaa irraan geenya jechuun yommuu dhaadatan dhaga'amaa jira. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa bakka kana callisee ilaalaa ture amma guyyaa osoo ittiin kennin daangaa mataasaa kabachiifachuu akka qabus dubbatameera. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota Yaadeemaan odeeffannoowwan gaggabaaboo guyyaa har'aa qabannee dhufnee kana fakkaata ture. Yeroo itti aanutti odeeffannoo kanaaf kanneen biroo hedduu qabannee kan isiniif dhufnu ta'a. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa isiniin jennaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.